kun dhandhama oduuti. Walwaraansa haaraa waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduutti godina Wallaggaa lixaa aanaalee lama keessatti jimaata darbe taasifameen yoo xiqqaate namoonni 2 yommuu ajjeefaman 5 immoo baduu jiraattonni himan. Sanbata dabarsine galgala namni jiraataa Neevaadaa ta'e kibba Kaalifoorniyaa bakka Doonaald Tiraamp duula filannoo gaggeessutti sakatta'iinsa irratti kan qabame qawwee, shugguxii, rasaasaa fi paaspoortiiwwan sobaa konkolaataa isaa keessaa argamu hooggantoonni Kaalifoorniyaa kibbaa beeksisan. Gabaasni qorannoo baankii addunyaa dilbata darbe baase akka ibsutti biyyoonni hiyyeeyyii 26 addunyaa kanarraa kan uummanni isaanii dhibbeentaan 40 hiyyummaa waliin wal'aansoo wal qaban erga bara 2006 as kanneen idaa yeroo kamirrayyuu caalaa keessa jiranii fi balaa uumamaa fi kanneen biroon rukutamanidha jedhe. Kanneenii fi kanneen biroo tamsaasa keenya har'aa keessatti qabannee dhiyaanna.